Keessummoonni sagantaa eebba kitaaba seenaa abdii qophee kana irratti argaman tokko tokkos waa'ee abdii qophee ilaalchisuun yaada kennaniiru. Haasawa reefu haasawume irrattii fi uummata keenya waggaan akkanatti argu anaa waggaa 13tti na deebiseeti miira biraa keessa na naqee abdii qophee irraa wanni maayyii akka gaarii yaadadhu. Gaafa jaaja keessatti xiyyitiin dhaawamee karaa waayyuutiin dhufee dadari qabanii mana hidhaa galchanii akka du'uuf soqatti gad deebisanii faardoo baqaysanii nam 14 wajjin sa'a takkitti asirraa qabu hoggaa inni hoggu sadii fakkana godhanisa numa baa rabbiin jaluma baasa sa'a takkitti firraa qabu haadhatiyyan naageessaa jee hoggaa as darbu ani imimmaanii wanni jeetumaan kalafaa fuudhesanii ummanni biyyaa hundi bayeetumaan nu fixaatuma malee bakkuma biraatti ajjeefadhaa malee asitti nutti ajjeeftan jedhanii akkasitti fuudhanii karaa dadara ol deebisanii jechuudha. Yaadannoon ani isaa bira qabu anaa waggaa 9 abbaa kiyyaa wajjiin mana isaa dhufe har'a ereertana guyyuu nama 30 nama 40 jira. Kana keessaa yoo namni afaan Oromoo dubbatu anaaf yeroo san keessatti nama shammoojaa afaan ga'u hundinuu afaan Oromoo kana akka biraatti dubbatan kutaa adda addaa irraa walitti qabamanii waan dhufanii jechuudha. Achitti walitti qabeeti leenjisee wanti godhee guyyaa reediyoo bulchaa reediyoon Hararfaa ture jechuudha. Leello faan ciyoon eenyu gamas Waynishee Xayyalaa Roobaa faan addeen teenya qabsogootuun teenya adde alloonni beeti
wanni nyuga Nafiisa faan eegasuu boombiin gaaratitti buutee ammallee mataan sirriin jiru Nafiisaas obboleetuma abdi qopheeti warruma hundaatu akkasii jechuuf hin jee waan akkasii san yaadadheetiin reefu akka malee wanni jee waan Jarmanis tuqee jira reefu Jarman baasuuf jibbaata gooneeti nuti qabsu Oromoon si qofan dhalle jireenya kee guutuu ilmaan kee haadhatee warra irraa dhalatte takkaa yaadanne Jarman kanatti as baafnaa jennee dirqiin oggaa as baafne abu'aan umrii 50 gahee 50 ol gahee kanaan qabsoo ummata Oromoo bakkaan itti dhiisee deemuun qabu jeeti ogguu nuti telefoona bilbillu Jarmani bilbille nuti inni asii Finfinnee tanaa deebisaa jechu nama hanqas takka akkuma reefu himametti gaa haasawnin fixu waa'ee abdi qopheeti gitaara duraa tokko anaa duraa cabse inni illee as keessa na dha'e sanis numa yaadadha abdi buu isa abbi ta'u kabbadee taaniiti mana keessaa akkanatti taphachuu jiranii gaduma tanaa eeguma isaan gabbahaniin akkuma isaan godhaniin godha jee gabbuufnaan wanni na harkaa cabte gitaarinis gaafas qaalii xiqqoo anuma garafe gaa maaliin raa sobaami abdi qopheen hin duune ijoollee kana hunda horate nullee horate isin qottuumi Oromoo nuun jee abdi isin gaallaami Oromoo nuun jee Islaamummaa teessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha Kiristiyaanummaa teessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha waaqeffataa ta'uu keessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha jee nama nu barsiise abdi qopheen nama nu barsiise ni yaadadha hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara atin dhufin anaa dhufee silaala yaa hiriyoo halaala dhakaa boraafatee cuncuna haadhatee kan biyyaaf dhaabbate sadoo saarraa achi bahee ji'eeti ama sadii osoo jarri irratti hin beekin osoo isaanii hojjechaa ture kana sirbaa ture hogguu irratti dammaqanii galgala haadha mana isaa fudhatee gaara kutee jechuudha duraan nama gaara geessaa ture namni iluu abbaa booraatii dhufu kashawaa dhufu ka arsii dhufu nin sobee jara keenya warri beektanii jirtanii mana isaa kurfaawaniiti achii gaara jaarraa abbaa gadaa firti gaddeeman jechuudha nuuf abdi qopheen qabsuma tana isin qottuumi Oromoo isaan nu barsiise yoo jenne dogoggoran goone kana jecha arraan tana ijoollee isaatiin baayoloojikaalii nama inni dhaleen ijoollee isaa ta'e inni horateen akkanatti yaadatamee dubbatamuun kun abdi hin duune lagasiin isaatti fufaa fuula durallee abdii keenya rabbi rahmata haa godhuufi seenaan isaa himamtee hin dhumtu kitaaba tokko qofaa miti ka abdii ibsu dhalootaa fi dhaloota irratti wanni dabraa hedduutu jira ani dubbii isaa agguun kaaseeniin hudhaan hudhama abdi seenaa hedduu qabaa qabsoo Oromoo keessatti waa hedduu dhagumaachee dabree har'a ijoollee babbareedduu tana nu dhiisee dabree wanni ani abdii godhu ilmaan bakka abbaa bu'u rabbi isin haa godhu kitaabni abdii hanqa kanaaniin bitaa ja'anii waan gatiirra kaayanii miti gatiidhaa oli gatiidhaa oli waluma himaa deemna malee amma bira amma booda wanni haftee hin jirtu jechuun namni tokko ogguun dhiisee deemee waan inni hojjete san himuun seenaasaa dhaloota jiru kanaaf waa himuun gaariidha maaliif ni irraanfatama waan ta'eef yoon himamne ani sirba tokko naa sirbee jira naa katabee jira abdii keenya sirbi san aruusa hundarratti ni sirbama garuu namni sirba kiyya ta'uu beeku hin jiru يقول inni biyya tana jira saaraa achitti kennine gumaachiniin an godhuuf obboleettiyyaaf sirba kanaa je'eeti rabbi ramataa godhuu fi doktora keenya doktora Ali Birraaf kennee
achi booda sirba namayyuu haaruuzaa ta'ee sirbichinis maqaan isaa akka odaatti jaayiddaan daraaraa. Ani akka carraadha maatii ilaaluudhaafiin biyya Kanaadaarraa gamana dhufe manatti na eege jechuu abdi na laaluuf dhufe. Ogguusaniin himee fi abdii keenya kanattiin heerumuu deemaan jeen. Warri keenya gaafas lolanii oodanii taphaa'aa jiran